Kanaafuu warri waadaa seentan waadaa keessan galmaan gayadhaa. Warri waa gargaaramtanillee uummata keessaniif rabbillee galateeffadha jennan hundinuu qixa. Warri gargaaraaf ka gargaaramillee. Kasiin jedhu hajjiin meeqa? Hajjiin qaaliidha. Hajjiin warra dhuunfaan ilaallatti warra majlisaatti 700 fi 40 jedhama. Beeksisuma Eenyutu Orofaa namaa qaba? Kalaa onlaayiniitiin galchan Orofaan birrii kafalan. Birrii akkaawuntii jalatti galchan. Eenyuratti? Akkaawuntii majlisaatti irratti galchan kaa. Eessa argannaree akkaawuntii majlisaa namoonni hajjisiisuufi? Hin dhabamu gadhiisanii si barbaanne ergina. Naa barbaadi bakka. Amma gidee lafa jala kafaluu qabanii? Ofirraa kafaluu gaarii booda guutamee kootaa zaktu alminaamin jechuun dhufaa. Garuu namni akka bara deengaddaa yoo ta'e namni baay'ee yoo dhufu birrillee ol ka'ee hojiin VIP hajji bara deengaddaa bareeda turte beeyte. Namni birri qaala'ee jedhamanii kidbaan bara deengaddaa namni dhufellee nama haaftaanii baabinee digalee akka obboleettii abiyyee akka sa'aadaa fayaa'ee oromiyaa sanfaatu namoota gurguddaa dhufee jiru kaabinoonni. Hajjiin akkasuma VIP taate nama tokko alatti argitu kan lukaan deemuun argitu kan rakkoo himatuun argitu. 700 ho'i jedhanii bara. 700 fi 40. Maa jaartii? Birrii kana gadi naqee dhufeni. Waajjirri keessa bira? Waajjirri kiyyaa asuma Makkaa kun immoo biiroon Finfinneedha. Finfinnee waajjira qabdaa? Maa isaan waajjira malee beekamtii yamma filannoon kennanii fiidan asumatti hojjetama. Finfinnee ka waliigaltee namoota dhufanaan akka Itoophiyaatti waliigalan malee mallattoo qabu. Biiroo qabaatuu qabda. Umraa meeqaan nama fidamu ijoolleen baay'een haati abbaa fidanii jalaa badanii akka achumaan fidee achumaan seeran hajjisiiftuu meeqa ittiin himee warra kayrii dalagatu haadha umraa gooyisuu barbaadu abbaa umraa gooyisuu barbaadu obboleessa jaarsa umraa gooyisuu barbaadu baay'ee jira waan ta'eef jira. Birriin Itoophiyaa kun alaan sharafamtii in ulfaata ol kaata akka baankii 45 135 birrii Itoophiyaa dhaabbataa miti. Agar ishee qarshii 100,000 fi 135 kanan caaltu. Wacii homaa wajjin 200,000 ka. Wacii maa nyaatni keessan galu. Echi. Homaawni keessan galu. Akkuma abbaan baase barama fakkeenyaa fi hoteela harama kalaa'ee gala yoo jedhe 300 iyyuu ka baasu jira. 400 ka fitu jira akka humna abbaati. Egalee? Nuti amma VIP adda baafna warra birrii guddaa kafalatuu danda'u VIP haramatti kaleessinee ka baasan barbaade kama salaatee harama dhaqee as deebuu goona humna hin qabne immoo kara shaaraman sur kan achisiisinee baasa ka qabu baasni harama fidee harama ka deebisu goona mara VIP godhuu hin dandeenyu kan namni Awwaa ka tuttu qaba ijool. Eshi. akkana. Kamaliin fooloo godhadhaa namni haadha keessan hajjisiisuu barbaadan abbaa keessan hajjisiisuu barbaadan wannoo jedha keessan dubbisaani kuno booda asli na jalaa badee Kamalitti na dawwali jechuurra ammuma isarraa yoo fidatte biyya san keessa namni kennam fooqima kana keessa isin jalaa bada waan ta'eef wallaahi. Anu amma dhiyoo kana faadarii umraa goosisee haga cinqamaa ture anaaf rabbitu beeka. Asli maal ta'e si fakkaate namni gizee horii baasu warra afaan hin beekne guraagee maalii kana biyya fudhate. Egaa immoo namichi ani bakka abballee nama danda'e abbaa kiyyaa birrii fidii abbaan kiyyatti rakkatee jedha. Gaafa duraa qola lakkoofsa kiyyan qabu gaafa fidu. Sigalee. Amma achi nama sirraan fidate malee nama faamiliin jalaa badee barbaadin hin barbaadin yoo barbaadellee birrii haa kafalan. Amma birriidhaan amma ijoollee jiran nuti. Andi alboora takka bareen gaddaa baddee ati barbaadee na argite abdii hukumee faarraa birrii fudhee barbaadanii barsi barbaachisee bar kun as jala abdii hukumee doolaara 500. Amma akkana goona nuti ijoollee jiran. Di alboora yoo bade jechuu doolaara 1,000 kafalee ana 1,000 kafalanii ati barbaada deemtee lillahi jechuun an baqataadha waan ta'eef. Maafi mushkila maafi mushkila waan garaatti dhuftee nan kadda si kaddama. Eh. Laakiin amma samoona kana nama tokko hedduu na aarsa.
bakka namoota awwalloleen fa warroota an walitti dhiyeennan qabne warra ejensi warra umraa nama geessisu kan waliin qabne fa'aatti na erga maali abbaa kiyyaa achi jira haadhatii achi jira fuudhii baasana fuudhii bakka kanaan ogeessi naan jedhan jarri sun immoo nuti hujirratti walitti duunuu dirraayu bilbila kiyyaayyuun kaasa mina gabaante namaan jaanii bilbila namarra gacufatan jarri sun gizee maduraalee ishinatti hin dawwalle hajjannatti dhagaama amma samuun aaraa jira akka durii miti miira keessa nagalchite oromoon keessattuu ijoolleen teena jechuudha ijoolleen nu beey afaan walii dubban kamaatii isaanii sanillee beey dhugaa jette anuu si hiriyaa kiyyaa kana dhiisese guraa garaan oofe faadari sirriin goone uskira ati waan amma anuu sirriin goone sirrii miti ati hangaruu maaliif gizee isin waa nyaataa jirta illee faadari isima biraa waa nyaatee taree ati gizee moo nyaatan viidiyoo waraaf dadhiyan dhuguma himee viidii marratti taajuu beeyta taajuu taajuu xayyeebu taajuu faanuu saahibaa soddaa dhalle dirree xiyyaaratitti miftaan kun abbaa asliiti yee na dawwal akkas bakka mataan si shakke gaafu manatti aarte faadari suuraa garabbaxitta jedhee akka ati nama guddaa taatee toobatte waa beekaree ana malle keessi deema yee sodaadhe. Neetu angizema ati maraatu naa jettu sanuu guyya tokko nama suuraa duuba kakkaa'ee arrabseen beeku. Hujjaaja rabbii dhiisiti durii asirratti wal arrabsu suuraa duuba kaa'ee beeku. Amma hojii bakka gaafa dhufan sibira haa dhufan. Rakkoo hin jiru maaf na mushkilaa takkan qabu na Aji namni kuma fi dhibba sadii as jirtan kun hundi keessan warri abbaa keessan haadha teessan nama jaalattan eessuma adaadaa hajjiisuu barbaadan kamaalin fooloo godhadhaa karaa keessaa dubbisaanii nama beeytan hajjisiisa booda achi keessa isin jala badurra hajji umrallee seeran godhurra umra hajji na umra rami kaati umra moo hajji na umra hajji ni haga sida harka dhuunfaan deebine akka ejensiin deebine dura mootummaan Suudii akka umra kana taala mijeessaa jira amma umra qabna umra magooti kunoo baaburee tokko fooloo deebisi nama hajjisiisuu nafa umra gosoodha si baaburee bisaaf Doktokin kiyya kun illee waan jala ture na ofirraa darbaa fooloo godhe garu. Maa guddate Uganda gimmaasha mileenaa geette? Namni ittiin nan beeku dhoo isaa ture mul'atu gara. Isaan guddifatte? Odomaa diina ofirraa caqasa jedhu ittiin godhe. Hin beektan isinuu ati wajji fooloo na goote. Ka shamarraniiti akkaawuntii meeqa qabdaatiin jedhaan abduun tokko. Akkaawuntii gara 23 kan gubate amma akkaawuntii lama qaba ka hojjetu. Ammaaf kanuma kan inni fayyadamu kana fooloo godhadha. Kanuma fooloo godhadha. Deebisiin kun Umar illee deebisi. Fooloo godhaa hundi keessan jajjabeessanii hedduu qaba maal godhare. Itti dawalan jajjabeessanii hundi keessan. Jala itti fooloo godhaa kompiitiin namichi dhiyoo kan leencoo gadi jala kana